Osoo isaaniitii dhiirri kamuu akka daa'imentiin jijjiiruuf ta'an garuu ammoo milkaa'uuf sababni nu gara laafummaa fi baay'ee amantummaa fi jaalalaaf qalbii takkaan faana deemna garuu jarri ammoo akka hoomacha saamunaati hoomacha hin qabatan jedhan akkuma sanii jechuudha jara jechuun yaani yeroo gabaabaa keessatti bofa daammi deebiti yookaan gaarallaa sittaati jechuudha. Si saamanii yoo qabeenyaan si dhufan qabeenya sirraa saamanii yoo ammoo jaalalaan si dhufan jaalala sanii qalbii si cabsanii si biraa kutuuf ta'anii jechuudha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuune jirra jirtu fayyaa qabdu baga jiraattan obboleeyyan kiyya viidiyoo kanatu miira keessan galchee mucayyoo tanatu akka bada qalbii na cabse walumaa galatti haasaa kiyyatti fufuu fi bareechinee hojjumaanii ka haasaa kiyya na wajjin turtii godha. Akkamitti namni yoo jaalala keessa kufu maaliin akka miidhamu maal fa'aa miidhamaa jiraalle hojjumaan kan ilaallu taanaa jechuudha. Obboleeyyan kiyyaa asirratti waa hedduu barattan jechuudha. Mucayyoon tuni nama qabeenyaa fi sammuunillee kuttuudha. Nama kutaadha jechuudha. Namichi abbaan manaa kan isii fuudhe kun Oromoo miti akkuma beeytanii jechuudha. Garuu jechuudha ijoolleen keenya shamaraa yeroo qabeenya godhattan jechuudha. Maaf ilma Oromoo irraa dheessitan maali sababni isin dheessitaniif ilmaan Oromoo irraa? Garuu osoo ilma Oromoo ta'ee haganas isin hin godhu. Duniyaa isin ifaajee keessaniin akka sombi isin keessan guutuun sombi keessan guutuun harkufamee akkasitti fiidanii duniyaa tana duniyaa gootanii fiddanii jechuudha. Laaftutti hin dhufne duniyaan tun dhiiga isiitiin dhuftaa bibe. Namni ilmee hin qabne jechuudha. Namni ilmee hin qabne namni sobumaan ka itti galee akkasi sombii isii silaafuu ka wanti hunduu jijjiirame jedhee akka isiin duuba isii waan jirres ni beeka itti makame bultii biraa walatee bultii biraa sanirraa ilmee waliin bashannannu ilmee bareedduu ta'e ittiin qabeenya isii tanaan guddifatu egaa argate maal godhare wanni inni godhuu qabu hin jiru jechuudha. Qabeenya hagas ga'u harkaa baasanii jechuudha. Dubartiin tinne dubartiin Oromoo akkatti isiin obsitu akka isiin itti dhoysitu obsaa fi dhoysatu kana mara isii geessee jechuudha. Hadha namni kun nama booyuun isiidif hin malle nama booyanii duniyaa irraa argatan malee nama boottee duniyaa soqatuuntii jechuudha. Wallaahi natti dhagame rabbii natti dhagame jechuudha. Obboleettiin teenna tuni qabeenya qofa irraa saamuu miti sobaan qabeenya qofa irraa saamuu osoo hin taane yaani booddeen isii akirri isii doorsisaan ajjeesanii biyyatti isii dhoysanii eega gaafa biyya isii irra raranii maal gochuu barbaadanii yaani kalaas ijoollee Oromooti maal fidanii wantoota akkasii fayyadamuuf namni na beeku hin jiru. Saba maali heerumtee beekan malee maalinnatii kiyya hin beekanii waan jedhu wayiitiif fayyadamuuf jechuudha. Ijoolleen keenya keessattuu warri akkana kutee kuni akkamitti akka yaaddan hin beekan garuu jaalalti sareedha. Jaalalaan waan jennu hin qabnu nama waa jaalate waa jechuus baay'ee ulfaata jechuudha. Maaf akkas taate jechuulleen baay'ee ulfaata. Kanaafuu maaf akkas taate osoo hin taane kabiraa akka waa irraa baratuuf mucayyoon tun isiin himattu malee namni biraa namni sammuu qabu baay'ee waa irraa barata. Nama hedduu keenya kabiraa akkatti waa irraa barattan sirritti qabeenya qabaattaniif osoo hin taane lafumattu nama saba Oromoo hin ta'in akka argitan akka itti ufii hin ganne Oromummaan maal akkasi gootu Oromummaan dhiirri tokko ka jaalalaan yoo sitti hin dhufin duniyaaf sitti dhufe maal akka inni si godhu siif hin hambifatu jechuudha. Siif hin hambifatu lubbuu tanteetu galaafata. Waa'ee isii kanarratti waan jechuudha jira. Mucaa wayii ijoollee biyyaati biyya Arabaa kana dhufe biyya Arabaa dhufe obboleettii isaa irratti abbaan illee waliin dhabu abbaan jaartii lama qaba. Ufuma kiyyaa kanas obboleettii tiyya irratti ergadha. Abbaan kiyyallee isaa waliin dhabu jecha fuudhee obboleettii isaa irratti mallaqa ergataa ture jechuudha. Mallaqicha kana osoma ergatu gaaf kan mucattiin kaachittiin uffattiin hin bashannantiin luka darbitee waan biraa kana taatee booda jaalallee baafatte jaalallee kana birratti akkasuma itti kennitii akkuma nama ofii fideen beeka jaalallee illee akka obboleessi isii biyya alaa jiru. Gaaf kan maal gootere
kalaas waliin deemna jedhanii wal fudhatanii ol ka'anii badanii jechuudha. Birrii Itoophiyaa 80 qabattee guyyaa takkitti faanaa baate. Yeroo faanaa baatu maal godhe gurbaani magaalaa taa'anii biyya baqatanii magaalaa taa'anii birratti maxxat godhanii nyaatanii gaaf kan birrii egaa harkaa fixee maal godhe mana algaa keessatti bakka algaa kireeffatanii bulanitti gatee mucayyoo baadiyaa baadiyaa wanta kan beeyne jechuudha. Jaamaa wanta kan beeytu fuudhee magaalaa ambaa keessa gatee biraa ol ka'ee lixa jechuudha. Gaafa duniyaan harka namaa keessaa dhumte eenyuyyuu si gata namni yoo jaalala irra hundaa'ee sitti dhufe malee wallaahi si gata. Gaaf kan obboleessi kaameeti duniyaan tiyya hin jedhee duniyaa ofii tanan gaafachuu gad jedhee gaafannaan bara mucattiin akkana baddee duniyaa akkanatti duniyaa wajjin gurbaan fuudhee biyya baheeni duniyaa nyaatee raasatti gatee jedhanii. Maaliif jedhee yoo kana jedhu amma mucayyoon tuni abbaa manaa ta'ee fi Tigreedhaa saba biraati jechuudha. Gaafa qabeenya harkaa fixate kaan illee harkaa suutaanin baasaa hin sosobaa jaalalaan hin kennaa fi booda jaalala keessa inni kana hunda kalaas booji'ee ni kaakalaasisi jaalalaan booji'ee. Obboleettiin obboleessaan hambisattu obboleetti hambifataa hin jiru jechuudha. Zabana akkasii keessa jirra. Isin ijoollee shamaraatuun keessattuu warri abbaa manaa kiyya ni amana jedhu akkatti qalbii irra kaa'attanii hin beeku ani jechuudha. Walumaa galatti obboleessa keessanuu abbaa keessanuu yoo ta'e nyaatu abbaan haqa irraa qaba, haqa sitti qaba. Haa nyaatu abbaan kee, haati kee haa nyaattu. Obboleessi ammoo haqa sitti hin qabu. Sitti hin qabu haqa. Sitti hin guddifne. Haati sadalte simmiitee si guddifte akka gaariitti. Ka haqa sitti qabu haga si nyaatu jechuudha. Yeroon amma keessa jirru yeroo xiyyaanna baasii namni ilaal afaanii gara afaaniitti si deeffatee si harkaa kutuu jechuudha. Osoo amma itti kennitu amma si waaqqatu jechuudha. Isii tana nama waggaa dheeraa waliin jiraatee dhoysitee turte dhiisaa jechuudha. Hadha ol baatee mul'atte malee hadha ol baatee dubbatte daangaa isin darbinaan baatee dubbatte malee wanni isin dhoysitee guddaadha. Qabeenya hagana qabaa qabeenya argana na nyaatanii malee hundaan himne jechuudha. Hundaa himuu hin dandeenye mungkin. Maaliree haadhayyatti sanachii baaftee ofitti galchitee dandeessee mana tokkicha harkaa qabduyyuu harkatti akkas godhee deebi'ee wallaahi hin beeku. Amma kana hundayyuu gahee haadha isaa fuutee qabeenya ofii keessa galchitee ka haati isaa keessa jirtu maqaa irraa jijjiiree sanittu ajjeechaaf raawwatan. Osoo saba kan kee ta'e hagana si godha. Maaliifi fuula biyyaatii haga tokko haa diidaa ta'uu haa arsiyyuu ta'uu xiqqoo ishii lafti diidaa intala itti kennine akkana nu goote lafti arsii akka intala itti kennine akkana nu goote jedhanii waan didaniif maqaa ofii haganan godhanii jechuudha. Sabni biraan modanta sirraan qabu. Si nyaate si daddarbee akka fedhe si godhe kalaas hagasii jechuudha. Keessattuu warri guddataa jirtan warri sammuunis waa hundaan guddataa jirtan qabeenyaanis guddataa jirtan saba ambaa jala hin deeminaa. Afaan Oromoo yoo kadhageettan ta'e sabni ambaa sabuma ambaati. Diina Amaarri diina, Tigreenis diina. Qabeenyuma qabdan kana Oromootti maxxanaa, Oromoo wajjin jiraadha. Isa san bar afaan Arsiitiin osoo waayyuu ol gootanii aadaa fi duudhaa qabdi Oromoon. Aadaa fi duudhaa sanii walitti araarsiti. Arsii walitti dhufee Baalee Diidaa walitti dhufee kana hoo aadaa isaan beekan maaliin akka inni jiraatu hin beekan. Kan kee bar duudhaa qabaa bar Oromoo jechuun Oromoon bar uummata kabajaa fi safuu beeytullee bar uummata kanarraa dhalattanii yoo uummata biraa jala deemtan xiqqoo isii sheemiin nama hin qabu. Boodaaf ammoo jechuun warri aartistii ta'ee atileetii ta'e hundi keessanuu qabeenya waranne jettanii qabeenya nama dheessitanii uummata hambaa jala hin deemine. Uummanni hambaa uummata hambaati. Wallaahi mucaa miti nama jabaadha. Amma yaasni sa'aatii kanatti ilma abbeeraa abbaa kiyya na fakkaata akkasii garuu abbeera naa ta'an anaayyuu abbaa kiyya namootu durbiidhaas inillee deebinu Amaaratti makamee
ileen amma tana buutee isaan argine jechuudha. Hojjetaa mootummaati tana buutee isaan argine. Maaliif jennaan uummanni kun gaafa qabeenya godhatee lubbuu tan ta'e sanuu dho'isee waan isarraa argatte san waliin qofa jiraatti jechuudha. Kanaaf of eeggannoo godhaa obboleeyyan kiyya. Like, share, subscribe.